kabajaan qabu sinna beeka kabajaa kee sinna beeka Gataa bakka mi'eettirraa. Sinna mana Bakka keessatti bakka illee sirra bana bakka mi'eettirra jiru. sinna beeka koo jiru Bakka mi'eetti si beeka biraan taante si beeka si beeka si beeka Teetuun mataa beektu. miila na feeta moo na feetu? Si na fuuta Argaa kee hin fedhu argaa kee hin fedhu jedhee bara. Argaa kee hin feetu. Argama kee lamuunatti illee bilbiliin. Yoo lubbuun tiyya waa taate itti gaafatamaa. lubbuun kee yoo waa taate shayxaanti itti lubbuuteetti waa ta'a lubbuun tee akkanuma lafa ciifti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hortaafi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin egaa qabdanii jirra jirtu isiniin jecha. Warri amantii biraallee ashamaa harka fuunee isiniin jedha akkamiin egaa qabdanii jirtanii nuti homaan jennu deebinee dhufnee isiniin jirra. Ni salaama gaafadhu. Salaama gaafadhu. maal gaafula littuun goonirra. Baay'ee salaama gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya akkamiin egaa jirtanii bira jiraatan bakka jirtanitti hundi keessanuu rabbiin egaa isiniif haa ta'u isiniin jechaatuma. Arraan kana egaa anaa fi Roozaa walumaanuu mana Mustafatti argamnee jirra jechuudha. Maaliif mana Mustafaa daraartuu fiddeettanii irra guddaa nuun kennaa arrabsoos ni malchiisa jechuudha. Maaliif biraankii dhiyoo tanaa kaleedhaansa. Biraankii kalee hojjetame sun jechuudha. Mustafaa Sayidoo ani akkanatti Roozaan biraankii narra dalaydee na baareessitee akka malee na goote irraa hin kafaladha. Naan jee ture jechuudha. Ani kan hojjechuuf illee osoo Mustafaa fi si adda baasuun ta'in osoo rakkina guddaa dhufaaf hin taa'u jechuudha. Osoo itti yaadee na duraa taate jechuudha. San Mustafaan immoo Roozaadhaan dhugaadhaan biraankii miti waanuma jiraatii jeeni isiif Mustafaan akka malee wal dhaban jechuudha. Ani immoo waa'ee kana biraankii kana kan itti yaadalleen Sayidoodha. Kan itti yaadalleen Sayidoodha. Rakkina dhufannaa Mustafaan saayiba hiyyaa ni beektaatu. Akka inni waan akkanaa kanarraa hin yaadne biraankii yoo hin jeeni keessa ibseef innama aaru miti. Kun ammas biraankii wanti dalagaa jiru waan dhugaatii miti. Rakkina maalii qaba naan jee halaasaa jira rakkina hin qabu Roozaan akkana nuu dhukubaachiisu jirti hin jeeni. Sanirraani biraan kumaaf tuttuqa malee inni osoo waan biraa isaan gidduu uumatan ta'in isaan adda baasaan ta'in immoo Sayidoo waan biraa yaadee inni yaadee ilaanu waan biraa yaadee dhufe akka Roozaa fi Mustafaa adda baasu akka isaan waliin fuuneef maaliif dhimma isaan gidduu jiru jechuudha maallaqa irra wal lolan saniif jechaadha. Anni yaada kana yaadee jiraatis quban qabu. Dubbintu waan fakkaanne hin jennaani. Rakkina maalii qabaa kun biraankiidha. Osoo ati na bira teessoo osoo kaameraan jiru jettee yaani waan rakkina isaan gidduu fidaa miti. Mustafaan illee Roozaa nama amanu tokko nama jaalatanii wal fuudhuu deemanii yaani waan badduun irratti hojjetti jeenni nuu yaaduu naan jabeete. Anillee haala akkasumatti hin faradda jechuudha. Immoo yaada Mustafaan itti yaade kanallee hin beeku irraayi. Sayidoon yaadee sirraan beekan. Maaliif amma wanni asitti dhaabneefis Mustafaadhaan kan biraankiidha hojjetan malee waan dhugaatii miti jeetiin rabbii Roozaan si jetteen na qabachuu jirti walitti araaramaa jeeni waan hin danda'e walitti araarsa. Sanumarraan iyyuu inshaallah hanga qophii keenya hanga dhumatti hin faana turaan isin jira. Akkasii ani dhugaa kadhadheetiin akkuma argitan viidiyoo isaa irratti kadhadheetiin na didee mee yoo isii eeshi jedhee bakka anni kana booda san kadhadhu. Ani yoo ishii hunduu yoo fedhe anuma qabeetumaa osoo sonn hin taane. Amma isin lamaan walitti araarsu dhufe na dhaawachuu jirtaadha. Isa sodaachuu jirtaani. Hundi anumaa qabeetiin gad darban jira. Hanga wayyaa manni akka heetiitti miti gubbaa miti lafa. Maaliin godha. Fooqirra gannan darbeessa. Kanaaf wallaahi ani ammoo tujoo dhugaa rabbi dubbachuuf dhugaa isinitti qulfii ammoo irraa qabaa naaf inni qulfii tokko qabna. Yookaan ammoo mana keenya namaa seentee mana keemaa seentan jedhee balaallee nutti uumuu danda'a. Kanaafuu ijoollee bilbilee gaafannee Mustafaan egaa yeroo achii ka'ee nu himaa jenneeni. Kanaaf kaameraa kaayannee yeroo inni bakka deemee dhufuutti isinitti dubbachuu jirra. Bakka anis isa macarrashaa isa gaafadha jechuudha. Waan kana beekee miti. Kadalagameef jechuudha. Jarri illee sirriidha dalaganii firaankiidha jedhanii dalaganii. Inni ammoo karaa biraatti fudhatee maal jedhee akkasitti qaaqaa turanii. Wallaahi wanni godhanii jirtu inni nu asaasan silaa dhugaan si jaallatee si amanaaman. Wallaahi rabbiin kee daa godhu kaa inshaallah keerumaa fi yoo inni dhufeetiin jedhee. Dirqama asaasan wala manuma qabdan amma yoo ol fuutanii
saayibban isa barbaada dhufee sutfaa mana keessa fattarkee wanni ta'e waanuma bira fudhata jechuudha. Kan hunda amma waan hin arginaaf sannu araaraaf hin dhufee miti. Inshaallah khayri rabbi haa godhu. Maal eegalee? akkasii haga Mustafaan dhufutti kaameraa kenna cufnee walitti deebinaa rabbiin keeree haa godhu. Ankalellee kadhadhee badiin tiyyaa ishee dhiifama akkasitti jedhee na didee isa bakka isa dhumaa gaafadha baqqaanillee isa dhumaa gaafadha waan naan jiru walumaan laallaa yoo warri rabbiin nama qoodee waliin noqqatanii yookiin wanti godhan carraa dhamartu waan ta'eef kanaaf kaameraa dhaabnee walitti deebinaa hanga inni dhufutti jechuudha. Dhufee dhumne shahadu laa ilaaha illallah shahadu anna muhammadan rasulullah nu wajjees. Maali? Namni salaam alaikum jaa salaam ta'aa. Salaama maal wanni godhanii mana namaati maal godhan? Manni ijaarsa siiti immoo dhuftees mala qaba. Ati maaltu si ga'e bichoo wanni si galchinu keessa seentu? Ayyee dhimma dhaabbatteen dubbatanii galtaa jedhee. Ayyee mana namaati maal godhan jedhe? Osoo amma waa baddanii yoo eenyu itti gaafatamummaa fudhate. Manni nuun badu. Jechuun kaa maaltu badaree qulfii ana maafsitti. Ayyee mana kiyya kana maal godha bichoo ati maal keessaa fume? Gaaddoon maqaa qabaa. Waan dhamaatu kan dhahee gidaara maxxansaa qo'e ati afaan maal mana kiyya goota bichoo siiba. Ati maal mana namaati goota? Ana fidee dhufeera. Ati maaliif fidda ayyee maaf atoo maal dhufte barsuu maal dhufte ayyee? Ani kaa jechuun nuti araaraan naawaan. Sin namaa beeka araara. Yadda sii baasu dhuftee miti. Maaliif addunaa baafte? Waan siingiliin itti. Mana namaa akkamitti eeyya malee seentanii iyyuu jedhee bara. Hattuudha jechuun amma osoo milishi geesse maal amma waa badanii jiranii iyyuu. maaltu badee waa meeshaa wayiitu Badee meeshaan badee karaarra waa kaayee deeme meetire. Alla qoyyoo asirra kaayee deeme. haay karaarra uummata akkana gadi kan nuti dhufu. Kalaas kaattuudha kaan argitanii maas lain arginettanii. Nutu hattuudha. Eega. Haay qulfii. Akka mana namaa seenan qoy namni maal jechuun mana namaa akkami seenan. Mustafaa Baranaasii wal fuudhuuf deemnami. Micoota afaan atoo maa dhufte waani. Maal mana kiyyaa goota. Micoota maal mana kiyyaa gootati. Isin ana fidee dhufe ka bakka akka balleessine badii isi yaada. Isin walla laga abdanii sama biraan keessanitti sanatti sii baasu dhufne. Waan biraatiif miti. An bakka jala sarara bicha barbaada bakka yoo sin fadho jettele jala sarara Si hime mi kalee kalaas lamuusi biraa kiyyan ka'in sin hin jenne. bakka ati nan feetu. Safan Oromoo kan faamtu qoy. Isiniin ni jalqabtan malee isin maallachuu tas gabbaa. Ati maaluma si ga'ee bultii nama keessa seenta'e. Teetuun beeytu. Bultii tiyya wallaalatiin biraa beemu tana. Kanaafuu duuba maal godhatta teessii balleessuu jala deemtaa ree duuba. Ofiitu iyyuu bulii maal qabdii misiiru badii badduma isiinuu. Baga badi. Kalas kayyee mana kiyyaa bayi maal mana kiyyaa godha. Bakka dhiifama ishii bakka namni dhiifama namaa godhaa bakka dhiifama namaa godhaa. Jaalalaa walitti dhuftanii walitti araaraman kabajumaan adda ba'a. Ati wanni sin akka jiraa mijoo. Si wanni akka jiraa. Wannummaan duraa achi galteefu. Sayidoon ni jiraa miti. Wannummaan duraa achi situ fide sayi yooyuu situ waame. Biraankiidha sin jenne miti. Biraankiidha. Ati maaluma si naqee jedhe waan kana keessa mee sayidumaafuu si'i maaltu waliif fide mijoo sii bar. Sanganatti yaadatiin sii deebisa. Kalas mana kiyyaa bayi kayeti kophaa haasa'u nanaaf siin kayi. Kophaa maaliidha? Kayi kaa mana kiyyaa bayeti. Bakka ishee dhiifama jira isii. Ati mana kiyyaa bayi mee kayi. In baati barana fidee isii qabee. Jaaladhee taa'uun jiru. Kalas ayyee bayi siin jedhe ayyee bayi. Yoo kabajaan qoyi kabajaan sochiin hin ta'u sirra nagaa adda baana siin jedhe ayyee kabajaa waliin haasu. Maal isaati? Kabajaan dubbisuu jirta amma gizee akkatti. Ammaa miti guyyaa dheengaddaam suutuma afaan nagaatiin kabajaan si geesse maal warri jala deemtee dubbii nama qoqqottuu haga namni si arrabsutti yookaan ofirraa. Arraba akkaan hin qabne nuuf hin beeku. Tulluu deemtu. Nama arraba qabuun nama arraba. Duuba mana namaa dhuftee muuziba nama taate. Si maaltu si gahee bultume si sayiduma maaltu walitti fidee sayiduma maa fidde ayyee viidiyoo mamaa irra dalaitan qullaa paantii kana kanaa goggodhaan namni qullaa irra dalagaa. Biraan kidhaa feerkaan achi hin geenye bakka ati jettu kanaa hin geenye gurbaani. Asii bakki qabatee rakkina maali qaba kun? Fattaanee jala seenee miila isii kanniin naasu sukkumaa biraan kenna. Hin geenye chi. Kayi kalaas ayyee hin Ani kennu. sukkuumte faayitu sattoo. Kayi. Inni immoo asuma sukkuumte san biraan kee. San nama naa himu dhufteera ayyee. San addi sii baasa. Addaan si abaaf tukaa bakka ishee. Addanaa baate ayyee kayi galatoome ayyee. Anoo. Ati moo? Bakka Ati maal ishee itti dhiifama naa godhi kaa dhiifama si gaafachuu fi Mustafaa bakka ishee miila si qabadhaa. Ijoo achi deemnurraa. Kayi meeti ati kayi shayxanni si mana kiyyaa baas kaawaa mana kiyyaa bayi ati. Hin baasaa ishee bakka dhiifama naa godhe ishee bakka Dhiifama maaliif si godha maal bayi mana kiyyaa.
Bultii nagaa jiraachuu hin danda'u kanatti akka isin natti taphattaniif. Ayyoom sitti taphadhee bakka ishee dhiifamaa sin jedhee Kalas ati akka anaafis akka ani siin fuuneefuu jala deemtee Sa'iiduma sanuu fiddee qullaa siin na sukkuumi siin jette baantii jalatti baantiin jirti anaan. Shiita ofirraa qaba. Shiita ofirraa qaba. Shiita uffataan shiita battaanee jala qabda. Shiita eegaa qullaa taa'u jira shiita ofirraa hin qabu. Kalas san Sa'iiduma hime iyyee deemi. Shiita ofirraa qabas. Lakki qullaan jirtu san himeedhe. Ati ammoo itti yaaddee gooti garuu rakkoon qabu iyyee sanillee bayyaa isillachuu ayyaman makiyyaa ba'a. Hin baanan bakka ishii Mustafaa Anjala bakka kana booda nan barbaaddu. Kana booda nan barbaaddu kana bicha Kai mana kiyyaa bayi kai baasa barbaadan. Ishii nan barbaaddu jedhee barbaada kana booda. Jiru nagaan jiraachuu hin dandeenye isin irraa achi baqanne. Hin jiraattaa ishii. Kalas kai iyyee deem. Hira. Mustafaa sila eessa kaaran biijii bakka ishii dhiiba. Deema mana kiyyaa deema kaa. Mucatti maal hojjetee bakka? Deema. Maal nama tuqurra bakka? Mata bani kita deh ka. Hai. Kalas. Nama tentu saat. Mana kiyyaa ba'a isin jiraara. Bakka ishii dhiifama Mustafaa biijii. Mucoo mana kiyyaa ba'i isin jedhe. Bakka ishii miila miila si qabate bakka ishii dhiifama. Kai ba'i. Shaytaan. Mucoo tan biraa baasii mana kireessaa fi kophatti isin jedhee ture tanan duras. Kalas bayyate iyyee mana kiyyaa. Kabajaan qabu sinna beeka kabajaan sinna beeka. Gataa bakka mi'eetti irraa. Sinna Bana bakka mi'eetti irratti. sinna beeka koi jiru. Bakka mi'eetti Si beeka biran kante. Si beeka si beeka si beeka. Hai. Sinna beeka si biran kita ini. Ammu. Bakka gataa gadi nutti mimi. Deba ciri ciri. Mal enu je kena. Oleh amma gochuun tumtu tuba bakka sirraa baanaa mi? Kalas dema iye dema. Dema. Demi sinjel wani sinagan jiru syaitan titi. Dem. Atimo. Kalas dem. Mi. Bakka si Mustafa isin litti bakka Deemi isin jedha godheshi bakka ishii dhiifama naa godheshi. Bakka ana nan barbaaddu kana booda. Bakka nan feetu. Mucoo narraa deemi isin jechuu jira. Ishi an kana booda sitti illee deemu maqaan Lamuu keessa musin dhaa kiyyan gahin. Bakka walumaa gala tuyyuu jala sarartee nan feetu. Laa yoo nan Mucoo feetu. afaan inni irraa. Maal muka afaan oromoo siin galu? Bakka nan feetu jechuudha. Guyyaa meeqa daraartuu mana kireessii koo ofirraa baasiin jedhe. Guyyaa meeqa samayyaa jalan deemin siin jedhe. Ayyee biraan kiyyaa ta'u kalee dalaytan. Akka qullaa paantiin jirtu illee ni beeka. Battaaniyaa jala raftee siina dhukkubattee ciiftu qullaa jirta. Ayyee qullaa si sukkuume ayyee biraan kiyyaa ta'u. Biraan kimaa yoo ta'e qullaa dhiirri dhalaa dhukkume si jira. Qullaa miti Mustafaa. Kai jala bayii siin jedha nama. Bakka Amma Sayyidoo waliin oofu malee homaa namni ani Sayyidoo si jecha walitti hin deemu situ. Osoo dura sitti himu baadhee fakkaatu guyyaa meeqa sitti himu yaa binti ta'a. Taa'ii birrii namaa irraa fudhatte eeyyee jalan deemsu mayyaa jala. Daraartuu iyyuu ayyee isin nawwaamette daraartuu guyyaa meeqa mana kireessii fi kophamatti amma anaaf setu daraartuun illee waliin oofu yani. daraartuu jechuun Nagaan gargar baanaa jedhee dura ganama galgala kun guyyaa tokko hin jenneen sabaa keetiif amma isiinuu wal lole. bakka ishee dhiifama na rabbi jee Mustafaa Kai bakka deemi wanta sin kan balleessine ishee. wanta kan balleessine kalaas deeme iyyee Sayyiduma miliyoona lama deem malee maallaqa Bakka namaa nan deebisi. feetu kana booda bakka nan feetu. Maallaqa namaa deebisi deemi. Bakka ati kana booda nan Ati barbaadu. maallaqa namaa maan deemne dura ofirraa. Gizee meeqa Maallaqa sitti. namaa jaartii isaatii kenne ishee mee isaa dhabdee. Maaltu si ga'ee na kennitaaf michoo? Maaltu si ga'ee jedhe koo wanni maallaqa namaa kennituuf fayyee bakka inni. Miliyoon lamaan kana guutuu eessaa Maaltu si ga'ee maaltu si ga'ee jedhe wanni si naqe maali? homaan hin geenye. Kalaas kaa deema iyyee narra deema iyyee akkas taanaan. Homaan hin geenne. Mustafaa rabbii kee bakka. Waan dhamaatu tana qoyadha. Maasha Allah immaan fakkataa kee kana bootteeti Ishee ka bakka. dharaa kana Mustafaan si garaa si laaf ka'i narra. Mustafaa Kabajaa qaba Mustafaan gurra kana qabala. bakka ishee dhiifama iyyee Mustafaa rabbii jee dhiifama na ishee bakka. Amma deemii siin jedhe na bira bichoo. Bakka nan feetu. Deemmi cee mallaqa namaaf deebisi akkuma duraan bacan cartetti adiyyaa fi wanni ofirraa cufi Amma Feetuun mataa beektu. miila na feeta moo nan feetu? Si na fuuta. argaa kee hin fedhu argaa kee hin fedhu jedhee Argaa hin feetu. bara. Argama kee lamuu natti illee bilbiliin. Yoo lubbuun tiyya waa taate itti gaafatamaa. Lubbuun kee yoo waa taate shayxaantitti lubbuuteetti waa ta'a lubbuun tee akkanuma lafa ciifti. Lubbuuteetti hawwaa ta'a. Lubbuutee Mustafaan agammaa quban sintu hin yoo